dhimma dhuunfaaf jecha maqaa ishee guutuu kan hin himne Ivaan osoo gara tajaajila alaatti hin dabalamiin dura abukaatoo dhimmoota eegumsa qilleensa naannoo turte. Meeriilaand irraa kan dhufteettu amma imbaasii United States kan Finfinneetti argamu keessa hojjetti. Erga bara 2017 irraa kaastee filannoo biyya alaa teessee filachuu kan himtu. Isheef filannoon dhimma hojii jaalala biyyaa keessaa isa jalqabaati. Akkasuma filannoo United States keessaa qooda fudhachuun adeemsa filannoo United States warra kaanitti himuu fi barsiisuuf carraanaaf kenneeras jetti. I think America is United States yeroo hunda filannoof xiyyeeffannoo addaa kennuuf ejjennoo addaa qabaachuudhaan biyyoota addunyaa kaanirraa adda jedheen yaada. Yoo xiqqaate yeroo hunda yemmuu filannoon pirezidaantii United States geggeeffamu. Kanaaf taateewwaniif adeemsa filannoo irratti odeeffannoo haaraa argachuu bira darbee teeknika filannoof adeemsa siyaasaa keenya namoota biroof ibsuun yeroo keenya dheeraasaa dabarsina. Kutaa Virgiiniyaatti filachuuf kan galmaa'eeru Samarville Evans Afrikaa keessa jiraachuun siyaasa Ameerikaarraa waan na fageessu natti fakkaatee ture. Garuu miti. Karaalee toora marsariitii odeeffannoowwan maddeen oduu irraa fi maatii irraa argachaa akka jirus dubbata. Biyya alaatti yeroo ni qabaatta. Wantoonni akka beeksisaa, bilbilaa fi kanneen fakkaatan kan si jeeqan hin jiran. Evans ilaalcha siyaasaa isaa qooduu irraa of qusata. Garuu yaadota imaammata kaadhimamtootaan dhiyaatan barbaachisummaa isaanii irratti xiyyeeffata. Hojjettuun imbaasichaa biroon Maarjoon Kamraanii waggoota 15f biyyoota alaa jiraatte Tanasii fi Waashingtanitti filachaan ture jechuun ejjennoo kaadhimamtoonni imaammatoota biyya keessaa fi alaa irratti kaasaniin akka filattus dubbatti. I like to track both candidates and what they're thinking about that, but also waa'ee kaadhimamtoota lamaanii sakatta'uu nan jaalladha. Akkasumas dhimmoota isaanii yaadan dhimmoota Ameerikaanota hundaa irratti dhiibbaa qaban kanneen akka dinagdee, immigireeshinii, heera biyyattiif eegumsa heera biyyattiif taasisan. Christina Smith Oregon United States irraa dhufuun USAID kan Itoophiyaa keessatti argamuuf hojjettudha. Biyya alaa taa'anii filachuun muuxannoo addaati kan jettu ani oduu baay'ee nama hordofuudha. Osoon biyya koo keessa jiraadhe hojii filannoo tola ooltummaan hojjedhas jetti. Yeroo sana nan yaadadha. Hiriyoota koo waliin wal geenyee dhimmoota irratti baay'ee dubbannu. Waca sanaaf ko'oommachuu sanafaan yaadadha. Biyyoota garaagaraa keessa jiraachuun koo mirga filachuu hedduu akkan dinqisiifadhu na taasiseera jechuunis ibsiti. Kana kanan dhugoomfadhe ergan biyyoota alaa garaagaraa 5 ol keessa jiraadheen booda kunis namni hundumtuu filachuudhaaf karaa salphaa ta'een hin argatu waan ta'eef akkasumas hirmaannaa filattootaa bal'aa qabaachuun dhuguma jijjiirama akka qabu hubadheera. Keessumaa dhimma dubartootaa irratti akka isaan jedhanitti kana walakkaan ol qabee kan jiru dubartoota. Yoo dhimmi dubartootaa bakka hin buufamne immoo dhimmoota kunuunsa daa'immanii yookaan dhimmoota dubartootaa biroo murtoo barbaadan irratti qormaanni caalaa mudata jechuudha. Filannoon United States yeroo dhiyaatee jiru kanatti lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa biyya isaaniirraa fagaatanii jiraatan iyyuu hirmaannaa qabu. Sagaleen hojjettoota Ameerikaa biyyarraa fagaatanii jiranii kunneen pirezidaantiin United States itti aanu eenyu akka ta'uu danda'u murteessuudhaaf ga'ee qabaataa jedha. Gabaasni Iskindar Fireew sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa ergeeru.